ثاني يقول لي وأنقرا ثاني قالوا لكن كل كثيرة ما دمت كويلون قدام بلي كنا نقدر هنا كنا مكان وما وانا دادا يروح تاني لكن كل كذا ما يروح مو أنا بس ada emoji karena kepikiran kasar gaduh anak otomatis kufur aku mana waktu nunggu gari waan mati jual dan hari Ashama akkam jirtu daawwattoota Oromaan daa'ima kana maqaan isaa Masuur jedhama. Namoonni miidiyaa irratti immoo fakkii Hacaaluu Hundeessaa yookaan nama Hacaaluu Hundeessaa fakkaatu Rabbi nuuf kenne jedhanii yeroo hedduu namoota dinqisiifatanillee ni argina jechuudha. Lammii komadii waliin kan inni dalagu yeroo hedduu miidiyaa adda addaa irratti affeerame OBN irratti illee tamu lammuu biratti gingilchaa irratti gingilfamee ture jechuudha daawwattoota keenya. Namoonni hundinuu dhimma ofiitiif itti fayyadamuu fi akkasumallee dhimma viidiyoo ofiitiif itti fayyadamuu miidiyaa ofiitiin beeksifatuuf malee namni rakkoo mucaa kanaa hanga har'aa jechuudha gadi baasee rakkoo mucaa kanaa hawaasa biraan ga'ee hin jiru jechuudha. Isaa kolfu isaa taphatuu beektan isin hundumtuu kanatti beektan garuu mucaan kun namni nama ta'ee namummaan itti dhagahamtu ilmoo tana gargaare. Mucaan kun nama sammuu guddaa qabu jechuudha. Dhugaa Rabbii daa'imummaa kanaanii haala inni itti waa dhiyeessuu fi haala inni itti waa itti promoot godhu yoo ilaaltu bar waan jedhan Oromoon akki jettu biddeen nama quubsu jedhan eeloo irratti beekanii jedhan yookaan qibaaba irratti beekamaa jedhan sigalee kana jechuun nama boru waa dalaguuf deemu dhalattuu isaa jechuudha ganama beekama jechuudha ilmoo boru waa dalaguuf deemtu nama jabaa ilmoo boru biyyaaf bu'aa buusti jedhamee yaadamu tokko ganama beekama jechuudha sigalee kanaafi mucaan kun harmeen isaallee baay'ee nama harka qalleetti wayii na fakkaate hamma viidiyoo irratti argetti isillee akkuma argaa jirtan kanatti daawwattoota keenya kabajamoo kanaaf yeroo ammaa kana mootu miidiyaa irratti keessafuu gama feesbuukaatiin baay'ee qoodamaa jira. Dhugaa Rabbii waaqni isa haa gargaaru waan dandeenyu hundaan akka gargaaruun dhaamsa kiyya jechuudha daawwattoota keenya. Akkaawuntiin maatii isaa isa sirriin maxxanfamee fi jira asumaan obboleeyyan birrii 30 gargaare tokkotu jira jechuudha. Kan jalqaba viidiyoon irratti baay'een kanuma na fakkaate ijoollee sanaan maqaa isaaniillee yoo beekuu baadde asumaan dhugaa Rabbii galataatu isiniin mala maqaa Oromoo hundaatiin galatoomaan isiniin jedha dhugaa Rabbii. Ani mucaa kanallee hin beeku garuu akka nama tokkotti akka Oromoo tokkotti miidiyaa kanarratti nama baay'ee bakka jechuun daa'ima hedduutu gara miidiyaa irratti affeerame. Ani guyyuma fuula isaa arguu Hacaaluu Hundeessaa natti fakkaata mucaan kun haala inni itti waa deebisu yaadattanii yeroo tokko biyyi kun eessatti deemaa jirti jennaan gara hoolotaa deemaa jirti kan jedhe tokko yaadattanii dhugaa Rabbii jechuun haalli inni dhiyeessi inni itti waa dhiyeessuu fi haalli inni itti dubbatu bakka gonkuma Hacaaluu Hundeessarraa hin gorre jechuudha mucaan kun. Dhugaa Rabbii artist Hacaaluu Hundeessarraa waan goreen yoo qabaate wallee qofa sigale wallee gaammoo ganaa daa'ima kun kichuudha. So mee hanga dandahame gargaaraan isiniin jedha asiin namni galateeffatamuu qabu tokkollee lammii komadii hanga amma durallee rakkoo isallee gara miidiyaallee fiduu baatu baay'ee kan beekame mucaan kun gara lammiitiin jechuudha. Namoonni hin beekne lammii gowwaa yoo jettan ni beektan namoonni hedduun saniin beeka. Kanaaf mucaan kun baay'ee rakkatee jira baay'ee waan nyaatee bulu dhabanii imimmaan akkanatti boo'u kun dhiigaa miti bishaanii miti bishaan waan irra yaa'insa imimmaanii miti dhiiga jechuudha kun. Dhugaa Rabbii ilmoon daa'imni akkana rakkatee boo'u sammuu daa'immanii silaan bari Itoophiyaan keenya kun namoonni keenya jechuun mee Itoophiyaa dhiisii Oromoomaan keenya kun iyyuu Itoophiyaan nu bira kuttee jiru dhugaa dubbatuu fi Itoophiyaan nu bira kutti fagaattee jirti. Warri Itoophiyaa ofiin jedhu sun agartanii miti sammuullee nu bira fagaatee daa'imman isaanillee biyya alatti baratanii iyyuu biyya keessa dhiisiti. Garuu Oromoon keenya ilmoo qaxalee akkanaa tasammuu bilchaattu akkanaa qabdu tana silaan waan danda'aniin guddisanii bira dhaabbatanii waan barbaadu hunda godhanii fi bira dhaabbatanii guddisanii bakkaan ga'utu irra jiraata ture jechuudha. Amma mucaan kun sammuu Rabbi ni kenneef ani kompiitara Rabbi na godhee jedhe mucaan kun sigalee harmeen tiyyalleen humaa hin qabdu
waan takkaillee hin qabdu ani garuu rabbiin kompiitara na godhee jedhe sammuu kiyyaan rabbiin kun akkuma argitan kompiitara na godhe malee umaa armeentii jalleen hin qabdu wama kana jedheetuma isheellee waa fideetuma bakka gaafa argate birrii 10 naa kenniti ijoolleen namaa immoo saayikila bitattee maal bitattee yawaala bitattee maal jettee waan ijoolleen bitattu kana giseen arge mileen kiyya na buutii jedhe dhugaa rabbii hedduu na dhagame jechuudha akka malee na dhagame anis waan gargaaru kamiyyuu nan gargaara mucaa kanallee gargaaruun barbaadanilleeni kanaaf namoonni mucaa kana gargaaruu barbaadan akkaawuntii maatii isaa maxxanfamee jira gara aanolee giloobaalillee maxxanfamee jira jechuudha akkaawuntiin maatii haadha mucaa kanaa harmee mucaa kanaa jechuudha harmee Masuudii maqaan isaa Masuudii jedhama so mee amma isiniif dandahame ilmoo kana gargaara namoonni waa qabdan namoonni keessafuu biyya keessa jirtan ilmoo tanatti mucaa kanatti hiiqaa jirtan yookaan qaamaan itti dhalooftan qaamaan itti hiiqee qabdan jechuudha please gargaara ni dhugaa rabbii miidiyaa mucaa kana namni tokko gargaaruu hin danda'a jechuudha gargaara ni hamma dandeessan barnootas barsiisaa jabeessa akkasumallee waan inni barbaade godhaaniif dhugaa rabbii waan dandeenyu hundaan ni gargaara ilmoon tun nama boru bakka guddaa gahu jechuudha sigalee komadii irrattis waa'ee bakka waanuma hundarrattuyyuu nama rabbiin daa'imummaan tokko maal godha beektanii rabbiin kunillee bar akka waan garaagarummaa dalagu tokkoof sammuu kenneeti qabeenya dhoowwata tokkoof qabeenya kennee sammuu dhoowwata qabeenya itti kenneeti sammuu dhoowwata akkaataa itti karooran itti dalagatu hin beeku gannannaqeetuma akkuma argetti bakka ni jiraame karooran malee itti balleessa tokkommoo beekumsallee sammuullee kenneefiti sammuu san biratti qabeenyan kennuuf tokkommoo qabeenya fi sammuullee wal faana kennaaf jechuudha waan hundaayyuu sigalee immoo kan sammuu qabne suni baratee of jijjiiruun irratti dirqama kan birrii hin qabne sunilleen yoo sammuu qabaate dalagatee birrii san argatuuf baay'ee salphaadha karaan sigalee kanaaf wanni hundinuu waliin hin dhalanne guyyuma keessaa dhufaa jechuu barbaadeetiini so kanaaf mucaa kana rabbii uumamalleen sammuu isaa ajaa'ibatti sammuu qara godhee ilmoo daa'ima rabbiin sammuu kenneefi kanaafuu hamma isiniif dandahame gargaara viidiyoo akkuma reefu mata duree irratti isin dhageessise jechuudha daawwattoota kiyyaa hedduu garaa nama nyaata hedduu nama dhagama dhugaa rabbii namni nama taatee namummaa kan kee beektuu fi namummaa namaa namni kun nama ta'uu ani nama jettee yaaddu mucaa kana otoo hin gargaarre bira hin darbin ummati koo gargaartan ijoolleen biyya alaafaa jirtan dhugaa rabbii biyyoota arabaa taatu fakkeenyaaf yoo saawudii jiraatan nama riyaala 100 yoo gargaartan birrii guddaa taaf jechuudha dubaay yoo jiraatan diraama 100 kaatariin yoo jiraatan illee akkasumatti sigale doolaaruma 100 takka mee warri biyya doolaaraa jirtaniyyuu doolaaruma 50 takka qofa yoo gargaartan gizee matakkattitu doolaaruma 50 namni 100 yoo gargaare bar birrii guddaa taaf sigale kanaaf mee amma danda'ame amma isiniif danda'ame ilmoon tun nan fuudha mana natti jaaraa hin jenne konkolaataa naa bitaa isiniin hin jenne haadha manaatiin dhabee haadha manaa natti fuudhaa isiniin hin jenne na gargaara harmee tiyyatanallee bakka jechuun mee mana silaa danda'ame bare dhugaa rabbii oromoo teenya tana ta'e malee ilmoon akkanaa tuni otoo amma saba birarraa dhalatte dhugaa rabbii jechuun maallaqaan wal harkaa fuudhamtee bitamti isuma dhugaan isiniin jaa mee amma biyyoota tokko filmii afaan ingiliffaatiin dhiyaatu afaanota biyyoota gurguddataniitiin dhiyaatu ilaalame sigale birriin bitan ijoollee akkanaa tan amma maaliif komadii dalasiisanii promotion adda addaa dalasiisanii sigale kana keessatti isa sanillee barnoota kennaa deeman barnoota bakka sammuu isaa barnootaan jaaraa hojii irratti guddisaa oofan jechuudha dhaloota isa boodan dhufu fakkeenya godhuuf akkasumallee gabaan gara onlaayiniitiin akka gara kaampaanii isaanii san deebitu jechuudha. So kanaaf ilmoo akkanaa kana gargaaruun kan Oromooti. Mee amma isiniif dandame mucaan kun isin biratti rakkatuun baay'ee Oromolleef caphaa Oromolleef salphina dhugaa rabbi dhuguman isiniin jedha hin ta'u jechuudha. Namni qaamni biraa yookaan sabni biraa maal namaan jedha saba miliyoona 50 kana keessa miliyoona 60 ofiin jiru kana keessatti ilmoon tun waan nyaattu dhabdee bakka keessa bultu dhabdee haala kanaan rakkatuun hedduu nama dhagahamaa jechuudha. Abtaamuu Lammuu fa'aa warri miidiyaa irratti dhiyeessee miidiyaa ofiitiin beekamtii argatuuf gaafii gaafataa ture sun nama fakkeessuuf akka nama birrii kennuufi jedhee fakkeessuuf onlaayinaa irratti fidanii akkas godhan sun maa rakkoo isaa san gabbaasanii hawaasatti hin dubbatin hawaasa biraan maan gahin akkuma inni garaa jabaatu ka garaa laafuuf hedduu bar akkuma warri miidiyaa irratti dhiyeessu kuni ufii isaaniitti garaa itti jabaatanii gargaaruu dadhabanii gargaaruu jibbanii miidiyuu ofiitiin guddifatuuf
miidiyaarra fidan kana namoonni isaa garaa laafee gargaaru hedduutu jira jechuudha. Dhugaa rabbii akkuma namni miliyoonni garaa jabaatu miliyoonota garaa laafuutu jira jechuudha. Kanaaf namuu mee ufumaa promotion ofii ittiin dalagatuuf mi'a ofii ittiin beeksifatuuf miidiyaa yoo ta'e illee miidiyaa ofii ittiin beeksifatuuf yoo ta'e malee mee faayidaan isin gootaniif tokko ni jira hin jiru jechuudha. Amma Habtaamuu Faanii nama dhuunfarrallee haasa'uun hin barbaachisu garuu gochaa tura nama hin dabarsisiifne jechuudha. Mucaa akkana rakkataa jiru kana waan nyaatu hin qabne mana keessa akkanatti bulaa jiru kana miidiyaa irratti fidanii akka nama bakka birrii achirratti kennuufitti birrii fuudhanii mee birrii ma akkasitti filimaaf itti kennan san maa hin kenniniif daa'ima qalbii cabsan. Hundaafuu kan darbeera namoonni miidiyaa qabdanillee miidiyaa irratti daa'imman akkana kan affeertanii itti fayyadamuu barbaadan daa'ima qalbiin cabsina daa'ima waa argisiiftanii waan qalbiin isaa barbaadu san godhaaf akkasumallee immoo daa'ima maatiin isaanii harka qalleeyyii gara hawaasaa fida gara miidiyaa fida carraa isaanii ni argatu rabbiin nama kana hunda keessa nama tokko carraa isaanii laaffisuuf mala jechuudha si galee kanaafuu daa'imman akkana kana gara miidiyaatti harkisa gara teeknooloojiitti harkisa. Sammuu isaanii guddisuuf yaala malee xiqqeessuuf yaalina gargaaraan hamma dandeessan bira dhaabbaddaa gargaara. Kanuman jedha daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan hamma dandeessan viidiyoolee sheer godhaa sooshaal miidiyaa adda addaa irraa namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf sheer godhaa namoonni rabbi laaffiseef ni gargaara waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenya isinillee hundumtuu namoonni daawwattoota kiyya taatan mucaa kan akka gargaartan isiniin jedha. Malaamaltummaa miti kuni waan ifaan ifatti miidiyaa irratti bamee harmeen isallee dubbataa turte akkaawuntiin harmeen isallee maxxanfamee jira. Musinnaan keessa waan hin jirreef ifa bilisaan akkaawuntii maatii isaa harmee isaa irratti gargaaruu dandeessan jechuudha namoonni gargaaruu barbaadan jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo sagantaan irra isiniif qopheessee dhufeelleen kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyyaa maarree guyyaa guyyaan oduulee haaraa gaggabaabtu yeroo isii eeggatte sagantaa yeroo isaa eeggate dhaga'uuf chaanaala keenya sabiskiraayib godhaa akkasumallee viidiyoo laayikii godhaa akka namoota hedduu bira ga'uuf immoo sheer waliif godhuu hin dagatiin daawwattoota keenya. Qophiin keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a sagantaa yeroo itti nuti nama walitti deebinutti nagaa ta'a.